Hai hai, akkam jirtu hordoftoota chaanaala hunda dandeessu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata Kiristoos. Har'a dhugneedha namni dhugnee buna alatti ilaala alatti dhugnee hojii dhaqnee nuti hundumtuu warri kaan barataa warri kaan dallaalaa warri kaan hojii dhabduudha na beektu. Har'a gibbii alatti dhugnee gibbii keessa jechuun manaan alatti. So kottaa dhugaan isiniin jedha. Kottati dhugaa. Alatti danfisnee dhugaa. Bunallee akkuma isinitti meeroo baay'ee danfisuun jaaladha. Baay'eetti tokko argadhee tan danfisee alatti dhunnaa jedheeni. Kinoo alatti danfifannee dhunne. Maatiin baay'eetu jira garuu inni kaan hojii deemee inni kaan maal namni malee jechuudha. So akkasi maatii koo waraaraa taatan immoo seenaa subscribe godha chaanaala koo viidiyoo nosiitti toles share godha mucaa kana faana tiktokii banannu lashina duuba dhabattu kan hi jedhin akka keekkanatti akkam jirtu jedhin yalla kootu kaasiin asiqi hi akkam jirtu jedhin akkam jirtu ana na beektaa maqaan koo Marta na beekti kinoo na beekti qallaanii nan jaalattu dhugaa qalbii miti malee qallaanii nan jaalattu haati laashisaa nagin koo anoo koo sinnin gadhaashanis way tiktokii wajjin hojjennaa akkasitti isiniin jedha amma bunni mee danfutti koqattiin deddeemna iddoo shankoraa asiin kun akkasi bunni amma danfutti gibbii keessa isinitti agarsiifna nuti cararsuun jedha ishiin aduun nutti baati abaatu guddaa ishiitti baay'ee bareedama. Sila figootee girdee baay'ee. Ilaa dhaggeeffadha akkana naan jette dhugaa. Akkasi ishiin barattuu yuunivarsiitiitti ilaalimee haa eekkam jirtu jedhanii tokkicha. Nagaa keessanii hundumtuu keessanii hordoftoonni hunda dandeessu. Maartaadha namitti kanaaf. Itillee chaanaalee keessan kanaan booda hordofna. Okay galata. Akkasiin gammachiisutti. Galata. Laakiin immoo naasiin goone. Nus immoo deebitanii akka nu aara rakkoon qabu. Naa barattuu yuunivarsiitiitti hawwii gaarii qabdi gabaradheen iddoo ta'e gahaa jechuufi namni kamuu kaayyoo isaa keessatti. Soo shonkoora wayii qabna amma sirra deddeebi'een isin agarsiisa qaamee wajjumaanii. Gibbii keessa daanqoon kottee jala hin deemti kun akkatti gizee dhumu. Basoo qallaaliin jaaladhu dhugaa waaqayyo. Qallaali gizee hundumaa jechuudha. Rabbi gabaadha qallaali humbite. Kalee muka tokko bitee nyaadhe. Waaqan namni ceesisee baasan mana guddaan ditti argeetuma. Bitee geesse. Atoo shonkoorri bareedduudha dhigga keellee sii deebisa. Yoo baay'ate immoo sukkaara nama qabsiisa Yoo baay'ate ani ittiin gaafatamu isatti. Baay'ee isaas immoo dandeessee waan nyaattu miti. Guyyaatti yoo baay'ate bakka. Akka waan jedhamu Aangi qallaali nama kan jechisu dhugaa waaqala baay'ee tokko baay'ee tokko maangoon garas jiru akkasiin kan jechisu soo akkasii mucaan keenya dhalattuu shawaati dhalattuu oromooti jennaga akka keenyaatti oromummaan kunis baay'ee namatti tolti. Qallaa dhugaa. Oromoon immoo sabboontummaadha. Sabboontummaa akkana kokkolfituudha nuti gagammadoodha nuti dhimma hin qabnu jireenya biyya lafaati. Jireenya cinqii hin qabnu jechuudha. Haa ta'uuti. Annan kolfaa amala koo keessaa beektee waaqa garuu namni yeroo na tuqe nan dallan tinni etuma innasuma hin dallan garuu ammasitti kan kokkolfa. Amala keeshii kana sirreeffachuu qabda. Waan hin danda'u fakkaanne biyya arabaatu akkas na godhe. Isas immoo adeemsa keessa haalonni mijatu naan jedhame duritti jechuudha. Namni hamma koo dallan jiru ture erga yuunivarsiitii seenee garuu rakkinas nan bare obsas nan bare
waan dumaan bareeda jechuudha. Obsuunis hin barama. Rakkinnis hin barama. Wanti hin baramne. Si jammar mee ati kan yaaddu kana hartu waan ta'e kan jettu yoo waa si hir'ate jireenya kee keessatti yoo waa hir'atu yookiin yaaddoo sitti ta'u inni guunnaan yaanni yookiin haariin keessuun hin hir'ata jechuudha. Haa ta'uti garuu beektaa gaaf tokko hiriyaan doornitti illee wajjin galtu si gaddisiisa. Waan ta'e dubbachuun jira. Yookiin waan tokko si miidha. Yookiin hiriyaa dhiiratu si gaddisiisa. Kaan fedhattee illee dhattee nyaata fudhattee taa'uufillee yoo bishaan sitti naqan maalatti naqxee jechuutu jira. Saba meeqatu jira? Saba meeqa keessatti immoo yoo wal lolta inni ilaalamta nama faana waliin galtu mana siin jedhu. Gargar ta'uu qabu. Egaa nuti Oromummaa fi gosa garaagaraatiin lamummaa adda addaa qoodaan turre akka Itoophiyaadha jenneetuma jaallatudha. Eenyummaa keeti barta qobaatti waan Oromoodhaan maal jedhama malee tokkuma. Tokkuma rabbiiti waan ta'eef akkasii jireenya yuunivarsiitii rakkina hedduus hin qaba. Waggaa meeqaffaadha garuu? Waggaa lammaffaatti darbe. Lammaffaadha. Waggaa tokko taafee sadii hin xumuramaa ta'e afurii maa'in injinariin jedhama lakka. Sadii man xumuramaa yaa arfaffaa irratti eebbaa jechuudha fungira. Kanaaf sittiin si haa ga'u jenna maal jechuu miti. Gasitti obsanu barbaachisa. Dhuguma siistarii ishii bira dhuftee maatii biras dhuftee. Mucaa kanaanis goddanyaa taane akka tasaa ta'ee wal barree. Sabaa ishii namatti tola, amalli ishii namatti tola, sadallantu kanammoo Easy jedhan. Ilaanumatti itti mate malee ani dallanee nan argine ishiin. Anumatti nan dallanaa yoo itti mate. Easy obsii jette isaa. Ishii bakka maalaan godhare. Dhagaa hordoftoota keenya isinis nagaan turaa jennaa. Shonkoora kanas xeenna ishii ilaala. Faayidaan shonkooraa garuu maal dhuguma karaa biraati. Baay'ee namatti tola shonkooraas. Jechuun karaa oguu eenyutiin fayyaati. Shonkoorri faayidaa maalii qaba? Maal ammoo dakaa fottoksinee warra diddeemte. Garuu illee rakkoon qabu. Malaan maltummaadha malee. Malaan maltummaa fakkaata. Jaataan akka barbaadetti faxaanee nyaachuus hin dandeenye. Haara guutee shufii baay'eedha dhugaa. Indee akka nama eenyudhaan dhaabetti. Yeroodhaan intin jechuufi malee yeroo gahee fixateetti cabsuu barbaadameeti malee rakkoon qabu. Akkasii isinii jennaa yaada qabdan komantii jalatti nu barreessaa isiniin jenna. Wanti na gaafattoo jiraate waa'ee biyya arabaa irratti. Waa'ee biyya arabaa. Yoo deemuu barbaadde illee fedhii qabda. ani deebi'uudha fedhiin qabu. Deebitu. Fedhiin qabu yoo waaqni jedhe tarii yoo karaa kanaan jiraatta jedhe malee fedhiin qabu garuu yaa haalota innaa laalteen taa'us jechisiisa. Asi garuu amma yoonaatti waa'ee heerumuu keetii kanatti deddeebi'aan cannaqaara. Amma hani wanti heerumuu dhiiseeti. Yuunivarsiitii keessatti gaafa hiriyaa baafataniyyuu hiriyyaan baafatanii nama shakkame jira. Gaafa abbaa manaa ammoo godhatte yookiin abbaan manaa suni nama biraa wajjiniin hiriyaa baafatti jedhee nama shakka. Kanaafiyyuu hammasitti hiriyaa siin baafadhu heerumuu jedhee na yaada. Haa ta'uuti kana gidduutti heerumuus hin danda'u heerumuus immoo hin garuu achi hamma yoona ala deemte fedhii kee guuttattee deemte. Kadaan booda fedhiin heerumuu si dura hin dhufu. Ammattuman jira. Eessatti warraan si dhodhosse malee ittuman jira. Okay. Haa ta'u yaani kee sirriidha nama gammachiisa. Ittiin jira labee kan harkaa fuuti. Ammas komantii irra akkasii na rakkisaa turanii laabii irra yeroon gala. So gizeessa kana sana hin jedhu ግን yaaduun hin oolu kadhala nama waan taateef jireenyas hin oolusi. Tuma yaadama. Akkasi yaanna sin jedha. Ta'u. Kana isiniin jenna obboloota koo shonkoora keenya ilaallanneef sirriitti gootu. Shonkoorri akkasitti baay'eetu jira dhuga. Akkasitti zanaa jedhee jira. Ishiin cabsachuudha haala galteerti dhaabattee jirti laala. Laali ittuma ijjatteerti kana itteerti. Dhugaa baay'ee nama kajeessa Yesuus maali? Baay'ee bareedee jiru. Baay'ee namatti tola. Haa dhugaa.
Gotu doman gotu nasi. Mango ne achisin jira. Ada mango tak. Betul. Gabbi keessa zanaa godhaa akkanatti dhaaba. Okay? Zanaa godhaati. Biqiltuu akkasitti dhaaba. Daqiiqatti singa. Laal bishaan obaasu asuma iddoon bishaanii boombaani asumatti copha. Baay'ee buusa dhugaa. Baay'ee namatti tola sirna fireensa Yesuus. Abarakatu. Mirree. La. Akkasi gaafno. Kana qashti. Akkasin kana waraabnee jirra amma bunni nu danfe. Dafeera. Oh. Naga meerresin. Ala gabaan ol garagalaa jiran. Olum yaa. Olum. Dhagaa tataa. Kume. Wai. Amma bona ke. Akkasin isinin jedha. Otoon duraanuu iddoo kana kaayeyyuu kaameeraa. Baay'ee tokko gaarii ture. Kaameeraan baay'ee gaarii ture iddoo kana kaayee jiraan. Muluu isaa intini jedha. Kanko? Iski amma nuti buna kan barbaada. Buna barbaada. Kanaaf daqiiqaa 12 ta'eera waan jiru. Waan buusu buna laalame. Furdaa ta'uu baate dhugoon. Buusi. Bunni mana keenyayyuu dafeera. Oh, bakka asumaan itti aansite laalame. Beekan gooti. Waliin rukutte. Qinaatii kootme bunni Hin dhugu. qannaati. Dhugaa gibbii keessa namni hin jiru kanaaf akkam godhanna. Hojiin hin jiru. Nuyi warra hojii hin qabne otoo warri gibbii keessa jiraatu akkas taanaare. Firiidamii ta'uun gaariidha jireenya kee keessatti. Dee otuma jiraatee jiraachuu baatee guyyaa tokko. Garuu intala kanaanatu da'ee dhugaa isinitti fakkaatu amma. Anumatu da'eeyyee warra dasilee yaada barreessitan maal jettu kanarratti. Otoon qabaadhee kichuu akkanaa silaa galee jedhu gaa waaqa. Silaammaa. Yaada barreessanii kana. Silaammaa galeeyyuu. Anyways yaada gaafii qabdaan komentii jalatti naa barreessa. Nagaan turaan isiniin jedhaa galatoomaa. Warri maatii koo taatanii warri maatii koo ta'an immoo seenaatii subscribe godhaa maatii koo ta'aa. Akkasiin isiniin jedha. Eessa dhaadha? Simbo komme. Kootu. Kootu taphee. Asiin. Mucaan kun kootaa uni walitti dhugaa waaqate. Hin dagatameen jedhe waan ta'e. Marta. Kooti ilamina fakkaattu. Ilkaantu kan kooxinnoo malee. Maa'in duma isaatiin. Maa'in. Hunduma keessanuu. Kootu wayin sitti agarsiisa. Kootu. Bakka hunda keessanii jedhiniiti ana dhunga dhuga. Hoono. Sini dabarsite.
Wayyoo buna koo. Ati nudduu. Kootu hin nudduu ati. Anyways jedha. Bye bye. Bye bye.